Efesoon boqonnaa afur torbee akkuma walii wajjin jalqabne turre guutummaan lakkoofsa tokkooti amma 16tti jiru waa'ee yuunitii cherchii yookiin immoo tokkummaa waldaa kiristiyaanaa dubbata jenneerra. Kanaaf iyyuu ijoon barsiisa lakkoofsa tokko amma 16tti nuyi qabannu waaqayyo waldaa isaa tokko gochuu akka inni barbaadu karaa hundumaatiin. Barsiisaan shaakalaan jireenya hafuuraatiin guddina hafuuraatiin karaa hundumaatiin waaqayyo waldaa isaa tokko gochuu akka inni barbaadu dubbata lakkoofsa tokko amma 16tti jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee lakkoofsota kana keessatti yaadonni xixiqqaan yookiin immoo yaadonni akka ijootti fudhachuu hin dandeenye yaada kana deeggaran akka jiran immoo kaasnee turre jechuudha. Lakkoofsa tokko irratti deebitanii gaafa laaltanii akkuma torbee kaasnee turre waamicha tokko akka isaan qaban isaa yaadachiisuudhaan jalqabaa jenne waamicha tokko akka isaan qaban isaa yaadachiisuudhaan jalqaba. Goolii tokkotti akka isaan waamaman waamichumti isaanii jalqabuma isaa goolii tokkotti akka isaan waamaman isaa yaadachiisuudhaaf jalqabaa jenne. Fakkeenyaaf namni tokko nama mana kana keessa jiru keessaati namni tokko tiyaatira ilaaluu dhufe yoo ta'e har'a nama kassareedha jechuudha. Sababiin isaa nuyi maaliif dhufne waan ta'eef waaqeffachuudhaaf dhufne waan ta'eef. Waamamee gaafa dhufe yookiin immoo beeksisa sagantaa kana argee ta'u namni afeeree ta'u tiyaatira ilaaluu danda'ee dhufe yoo ta'e nama yeroo isaa qisaasessedha jechuudha. Akkuma kana waldaan kiristiyaanaa Kiristoos isa hundumaa gararraa jiru ulfeessuudhaaf waaqayyoof ulfina kennuudhaaf kan walitti qabamte akka isheen taate waamicha isaanii goolii isaanitti waamaman isaa yaadachiisuudhaan jalqabaa jenneera. Haa ta'u iyyuu malee goolii isaanitti waamaman kana keessa immoo gad of deebisuun garraamummaan obsaan danda'uun jaalalli yoo hin jiraanne goolii kana rukutuu akka isaan hin dandeenye yookiin immoo bira ga'uu akka isaan hin dandeenyeef immoo abboommii isaanii kennaa jenneera. In gorsaa Phaawulos nan gorsa jedhee jalqabaa. Haa ta'u iyyuu malee Phaawulos gorsuma yoo barbaanne fudhannee yoo barbaanne immoo dhiisnu wayii nu gorsee darbe jennee darbuu hin dandeenyu abboommii waaqayyooti jenneera. Akka obboleessi tokko as keessaa yoo nu gorsee gorsisee naa ta'uu didee fudhachuu dhiisuu nan danda'a yookiin immoo irra darbuu nan danda'a hojiirra oolchuu dhiisuu nan danda'a. Gorsa Phaawulosiin garuu just namuma ordinarii na gorse jedhee wanta irra darbu na gorse kun gorsadha malee abboommii waaqayyoo miti jedhee waan inni irra taa'u miti jechuudha. Kanaaf iyyuu Phaawulos iddoo kanatti isiniin gorsa jedhee jalqabaa. Haa ta'u iyyuu malee gorsicha abboommii waaqayyooti jedhee pooyintii jedhu kaasnee turre jechuudha. Abboommii baay'ee as keessatti kennaa jira Phaawulos jennee dubbanneerra. Garraamummaan gad of deebisuun walii wajjin jiraadhaa. Garraamummaan walii wajjin jiraadhaa. Obsaa waliif danda'a. Jaalalaa waliif danda'a. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuuraa of harkatti eeggachuudhaaf dhamaa. Kun hundumtuu abboommiidha jechuudha. Waamicha isatti waamamta sanaaf akka ta'utti jiraadhaa. Ijoolleedhaa fi dhaana siifachi rukutu qilleensa barsiisa namootaa xaarotaatiin rukutaman hin taanu kun abboommiidha jechuudha. Abboommii baay'ee of keessaa qabaa jechuudha. Kana duwwaan mootuu hin taane abboommii kana akka isaan raawwataniif immoo beeziin isaanii maa inni yookiin immoo maalirra dhaabbatan yuunitii kana keessa akka isaan jiraataniif immoo maalirra dhaabbatan Phaawulos maalirra dhaabbatee isaanitti dubbate jedhuuf immoo lakkoofsa 4 kaatanii gaafa dubbiftanii abdii waamichaa tokko, dhagna tokko, hafuura tokko, gooftaa tokko, amantii tokko, cuuphaa tokko, waaqayyoof abbaa waan hundumaa tokkicha qabna jedha. Kanaaf iyyuu namoota komaanii waliin qaban yookiin immoo komaan piroopertii qabeenya waliinii namoota qaban namoota waan tokkotti waamaman ta'uu isaaniirraan kan ka'e tokkummaan dirqama isaan barbaachisaa jedha jechuudha lakkoofsa 4 kaastanii yeroo dubbistan. Kana eeguudhaaf immoo maaltu barbaachisaa yookiin immoo noo dadhaboodhaa noo dipireefdiidha lapheen keenya waaqayyoo yaaduu caalaa biyya lafaa yaadaa lapheen keenya gad of deebisuu caalaa of tuuluu barbaada. Garraamummaa caalaa ofittummaa isaa baasee mul'isuu barbaada. Akkamitti dandeenya jettanii gaafasin Phaawulosiin gaafattan immoo waaqayyoo akka safara isaatti akka safara ayyaana Kiristoositti kennaa tokko keenyaa kenneeraa nuun jedha. Kana duwwaan mootuu hin taane waaqayyoo Kiristoos isinii mo'eeraa nuun jedha. Jireenya kana akka isin jiraattanii fi Kiristoos isinii mo'eeraa warra booji'aman bojuu keessaa deebisee fideeraa jedha. Deebisee fiduu duubaatu hin taane immoo waldaa kiristiyaanaa keessatti kennaa kenneeraa. Kennaa daayivarsiitii qabu kennaa garaagaraa haa ta'u iyyuu malee kennaa tokkummaa qulqulloota agarsiisu kenneeraa jedheetu lakkoofsa inni ittiin cufu lakkoofsa 16 irratti Kiristoos jalatti kun hundumtuu ta'uu danda'a. Isa jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatu. Kun hundumtuu kan ta'uu danda'u eenyu jalatti nuun jedhaa. Kiristoos jalatti jedheetu Kiristoos irra ija keenya kaa'ee
xumuraa jechuudha amma lakkoofsa tokkooti amma 16 jirutti. So torbanirraa akkuma ilaalaa turre lakkoofsa 2 irratti termiiwwan gurguddaa afur iddoo kanatti Phaawulos kaasu ilaalaa turre jechuudha lakkoofsa 2 irratti gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadhaa jaalalaanis waliif danda'aa nuun jedha. Kana keessaatii gad of deebisummaa inni isa jedhu kaasnee turre jechuudha. Gad of deebisuun amma safara Waaqayyo ayyaana nuu kennetti of ilaaluu yookiin immoo iddoo Waaqayyo nuuf kenne isa sirrii isaa beekuu akka ta'edha jechuudha kan nuti kaasne. Sagaleen kun nagaamaa teellaatti nagaamaa iddoo Waaqayyo nuuf kenne isa sirrii isaa beekuudhaa jennee kaasne turre. So waldaa kiristaanaa keessatti humiliitiin hin jiru yoo ta'e gad of deebisuun hin jiru yoo ta'e obboleessa dadhabaa tokko gaafa arginu itti kolfina yoo ta'e hin jajjabeessinu yoo ta'e hin kadhannuuf yoo ta'e waan inni understandii godhee jiru inni understandii godhe ta'e yoo wallaalummaa isaatti dadhabbii isaatti kolfeen darba yoo ta'e waldaa kiristaanaa keessatti tokkummaatti hin jirru jechuudha. Kanaaf iyyuu waa'ee gad of deebisuu qabxii baay'ee kaasne irraa isa keessan deebi'u har'a kallattiimaan pooyintiin lammaffaa irratti nu ilaallu garraamummaa isa jedhudha yookiin immoo miikinasii isa jedhudha. Miikinasii isa jedhudha. Tokkummaa waldaa kiristaanaa keessatti yookiin immoo yuunitii qulqullootaa keessatti garraamummaan maaliif barbaachisaa? Yookiin immoo miikinasiin maaliif barbaachisaa? Yookiin immoo waa'ee garraamummaa amma kana dhamaanee qayyabachuun maaliif nu barbaachisee jennee yoo kaafne Galaatiyaa boqonnaa 5 gaafa dubbiftan garraamummaan ija hojii hafuuraa keessaa tokko nuun jedha Phaawulos. Miikinasiin fruit of spiritidha yookiin immoo ija hojii hafuurri qulqulluun hojjetu keessaatii tokkodha nuun jedha. So akka qulqulloota tokkotti ija hojii hafuurri qulqulluun hojjetu argachuun nu barbaachisa. Itti fayyadamuun nu barbaachisa jechuudha. Namni tokko garraamii kan isa jechisiisu maa inni yookiin immoo amala akkamii yoo qabaateedha maaltu sarraa argama yookiin immoo obboleessi tokko obboleettiin tokko waldaa kiristaanaa keessatti isaan garraamotadha ittiin jechuudhaaf maaltu sarraa barbaadama? Ija laafee nama haasa'uudhaa garraamiin. Nama dhugaa irratti konfiidensii hin qabneedha nama booldinesii hin qabneedha garraamiin. Nama gad jedhee nama dubbisuu baay'isuudhaa garraamiin. Nama haasaan jaallanne calladhee obboloonni yeroo dhufee taa'ee galuu hin taphanne nama taa'ee galu wayiidhaa garraamiin. Garraamummaan waan akkamiiti isa jedhu ilaaluun nurra jira jechuudha. Garraamummaan hiiki jedhu hafuura tasgabbaa fi of qabuudhaan guute qabaachuu jechuudha hiikisaa. Hafuura tasgabbii fi of qabuudhaan guute qabaachuu jechuudha. Mild spirited and self control jechuudha. Mild spirited and self control jechuudha. Of qabuu fi hafuura tasgabbii fi of qabuu qabaachuu jechuudha. Tasgabbii of qabuu. Waa'ee kanaa Phexrosii kallattiimaan gaafa nutti dubbatu isa duraa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irratti akkas nuun jedha. Dubartoota waldaa kiristaanaa keessa jiran gaafa gorsu garuu of kuuluun keessan inni hin banne keessa namummaa keessanii isa dhokataadhaan haa ta'u. Kunis hafuura garraamummaa fi gabii isa Waaqayyo duratti guddaa gati jabeessa ta'e sanaan haa mul'atu jedha. Hafuura garraamummaa fi hafuura gabii isa Waaqayyo duratti maal ta'e sanaan guddaa gati jabeessa ta'e sanaan haa mul'atu jedha. Garraamummaan yookiin immoo iddoo kanatti Phexrosii garraamummaan nutti dubbachaa jiru ornaamentii keessa amanaa tokko jiru yookiin immoo miidhagina keessa amanaa tokko jiru hafuurri qulqulluun keessa isaatti hojjetu akka ta'edha. Maal ijjiin walitti qabsiise nutti dubbata Phexros. Bakkee bakkeedhaan of kukkuuluu keessan irra kan caalu jedha. Callee naqachuudhaan uffata gadi jabeessa uffata babbayeessa uffachuu keessan irra kan caalu keessa keessaniin kuulamuun isiniif haa ta'u jedha. Keessa keessaniin kuulamuun isiniif haa ta'u jedha. Kuulamuun kun immoo ornaamentii keessa keessaniin kuulamuun kun immoo hafuura maaliitiin mul'ata? Maaliin mul'ata jennaan garraamummaa fi hafuura gabii isa isin keessa jiru mul'ataa jira. Hafuurri garraamummaa fi hafuurri gabii inni mul'atu kun immoo it is precious jedha. Waaqayyo duratti gati jabeessaa jedha. Waaqayyo duratti gati jabeessaa jedha. Kanaaf iyyuu garraamummaan
ija hojii hafuuraa kiristiyaanonni qabaachuu qaban waldaa kiristiyaanaa keessatti mul'achuu qabu keessaati akka ornaamentiitti yookiin immoo akka miidhagina keessoo keenyaatti sagalee waaqayyoo nutti dubbata. Akka miidhagina keessoo keenyaatti sagalee waaqayyoo nutti dubbata. Garraamummaan yookiin immoo gabiin yookiin hafuura tasgabbaa qabaachuun of kuuluu isa dhugaa isa keessa keenyaan ta'uudha. Of kuuluu isa dhugaadha. Of qabuu fi tasgabbii kan jedhu kun waan hundumaa ija sagalee waaqayyootiin ilaalaa deemuudha. Waan hundumaa ija sagalee waaqayyootiin ilaalaa deemuudha. Kana duwwaatu hin taane gara laafina of keessaa qabaachuu danda'a. Obboloota gidduutti namni dadhabaan yeroo argamu, namni gargaarsa barbaachisu, namni kadhatamuuf, namni harka qabuun isa barbaachisu yeroo jiraatu gara laafina namni agarsiisu nama garraamummaadhaan guutameedha. Nama garraamummaadhaan guutameedha. Kanaaf iyyuu of kuuluu isa dhugaadha yookiin immoo miidhagina keessoo keenyaa isa dhugaadha nuun jedha Phexros. Milikkita nama hafuura qulqulluutiin geggeeffamuu keessaa isa tokkodha. Milikkita nama hafuura qulqulluutiin geggeeffamuu keessaa isa tokkodha. Tarii yeroon akkas jedhu nama neechariidhaan hin dubbanne yoo keessummaa mana keessa dhufee calluma dee nama taa'u wayii jechuu miti garraamummaa jechuun. Neechuraalii namnaa isaan jaallanne jira. Yookiin immoo namni dafee dhimma namaa keessa illee jira. Garraamummaan iddoo kanatti dubbadhu kana jechuu koo miti. Waa'ee garraamummaa gooftaarraa sirriitti baruu dandeenya. Garraamummaan gooftaa bifa lama qaba. Gibbisoota gaafa argu boldinesiidhaan isaan dheekkamuu fi warra humna dhabanii kufan gaafa argu immoo lafaa isaan kaasuudha. Kalarii kana lamaanuu qaba garraamummaan kiristiyaanotaa. Gooftaan fariisota gaafa argu akka cubbamoota warra gara isaa dhufanii fayyinaaf gara isaa dhufaniitti isaan hin ilaalu. Isin keessi keessan awwaala warri taatan jedhee isaan dheekkama. Irra keessanii mooraa kan dibattan. Seera waaqayyoo ittiin of goyoomsuudhaaf kan itti fayyadamtan. Waan ofii keessanii gochuun barbaanne namootarra kan keessan jedhee isaan dheekkama. Gaafa cubbamoonni gara isaa dhufanii miilla isaa jala ta'an garuu jabaadhu cubbuun keessi dhiifameera isaaniin jedha. Garraamummaan kalarii kana lamaanuu yookiin immoo bifa kana lamaanuu of keessaa qaba. Namoota dhugaa waa'ee Kiristoos irra daddarbaniif wangeela waaqayyoof hin abbabamne gaafa arginu yookiin immoo ulfina Kiristoos namoota saaman gaafa arginu mataa gadi qabachuun keenya garraamummaa miti. Kanarra kan caalu iyyuu isaan dheekkamuu fi dhugaa waa'ee Kiristoos isaanitti dubbachuu garraamummaadha. Haa ta'u iyyuu malee namoota ho'a isaan barbaachisu. Obboleessa cubbuutti kufuudhaan dadhabu. Obboleessa hojiitti dadhabu. Yeroo arginu ho'uufiin gaarummaatti agarsiisuun yeroo keenya kennuufiin garraamummaa waaqayyoo waldaa kiristaanaa keessatti barbaaduudha. Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 5:23 irratti iji hojii hafuuraa isaan kana jedhee haaseetu garraamummaa nuun jedha. Kana duwwaatu hin taane Qolaasaayis keessatti garraamummaan keessan nama hundumaa biratti beekamu nuun jedha. Ameen. Garraamummaan keessan maal haa ta'u? Nama hundumaa biratti beekamu nuun jedha. Garraamummaan jireenya nuyi gooftaa keenya irratti arginudha yeroo darbe akkuma dubbifnu. Isin itti dhamaatanii kan dadhabdan ba'anis kan isinitti ulfaate hundumtuu gara koo kottaa anoo maalidha? Anoo maalidha? Garraamiidha. Kanaan gadoof deebisi. Garraamummaa duukaa gadoof deebisuunis jira. Kutaa kana Phaawulos waamalee walitti dheen kaasne jedhee yaada. Gadoof deebisuu garraamummaa. Gadoof deebisuu fi garraamummaa. Hundumaan. So namni garraamummaa qabu gadoof deebisuun irraa argamaa jechuudha. Walitti dhee dubbata iddoo kanatti Phaawulos. Humility and meekness. Gadoof deebisuuf garraamummaa hundumaan nuun jedhu. Anoo garraamiidha kanan gadoof deebise. Soo gooftaan anoo garraamiidha gaafa jedhu nama waan tokko hin dubbanne jechaan jiru. Obviously akkuma kuticha irraa arginutti yoo dubbanne nama dhugaa jajallisuudha yeroo dhugaan jallatu nama dhaabatee herrega keessa galchuudha nuun jechaan jiru. Nama warra gibbisoota warra of tolan hin eekkamneedha nuun jechaan jiru.
warra dadhabaniif nama nooyineedha moo nuun jechaa jiru. Gooftaan anoo garraamiidha gaafa nuun jechaa jiru amala gooftaan agarsiise hundumaa geessine yoo itti galchine waa'ee garraamummaa isaatiin nuuf ibsaa jechuudha. Attribuutii isaa keessaas tokko nuuf ta'uu danda'a yookiin immoo amala isaa keessaa kan nuyi communicabilii fudhanne keessaa yookiin immoo communicable attributes of God keessaa garraamummaan isa tokkodha. Waan nuyi lammaffaa dhalachuudhaan Kiristoos irraa argannu garraamummaa hin arganna jaalala hin arganna warri kun communicable character of God dha. Warri nuyi naallee garuu iddoo hundumaatti argamuu isaa waan hundumaa gochuu danda'uu isaa warroonni kun warra amaloota nuyi Waaqayyo irraa fudhachuu hin dandeenyedha. Warri kun garuu character of God keessaati warra nuyi isarraa fudhachuu dandeenyudha. Warra inni nuu qoodudha. Warri kun waldaa kiristiyaanaa keessatti ijaarsa amantootaatiif iddoo olaanaa qabu jechuudha. Yeroo tokko tokko namoota waldaa kiristiyaanaa keessatti fillafiitii jiran malee iji namoota hundumaan argu. Namoonni garraamiin waldaa kiristiyaanaa keessatti harka ol qabachuu amantootaa namoota laalanidha. Gooftaan wangeela Maatewos keessatti gaafa nutti dubbatu warri akkasii kun eebbifamoodha nuun jedha. Blessed are. warra eebbifamanidha. Miikneesiin warri irraa argamu kun warra eebbifamanidha. የተባረኩ ናቸው። ማቴዎስ በቆናሸ ለቁርስ yoo dubbiftan warri garraamina gammadan jedha afaan oromoo isaa yeroo dubbistanii afaan ingiliffaa isaatiin blessed are the meek for they shall inherit the earth jedha. Warri garraamina gammadan isaan lafa naalu jedha. So yeroo tokko warri garraamina gammadan isaan lafa naalu yeroo jennu Waaqayyo lafa gaggaarii isaa keessa deemee kennaaf jechuu miti. Iddoo appaartaamaan jiru wayii iddoo gatii gurguddaa qabu wayii keessa deemee hiraaf jechuu miti. Yeroo baay'ee kutaa kanaaf macaafa faarfannaa keessatti garraamonni lafa naalu tiksii jedhu walitti finnee namoota maal jennee baana. Garaama kee jaallate Waaqayyo. Garraamiidhati garaama kee jaallate Waaqayyooti garraamiidha. Iddoo irra jirtu kana naalta ittiin jedhamee baama. Lafa dhaaltati garraamonni lafa ijoolleen kee lafa dhaalu ittiin jedhamee baama. Hiika baay'ee hamaadha jechuudha. So namichi yaa sobameera waan ta'eef utuma lafa dhaaluu eegu mana kiraayii keessatti du'ee gara gooftaa deema. Yookiin immoo iddoo qabu gaardenii qabu keessaati tun bahin gara gooftaa deema. Garraamonni lafa naalu jechuun Waaqayyo biyya lafaa bu'aa abaarsaatiin guute kana babal'isee nu dhaalchisa jechuu miti bargita. Abrahaamiif eessa kenname? Kanaantu kakatameef Abrahaamiif. Biyya laala isaatii iddootti galuuf ture Abrahaam utuu fudhatin deeme. Gara macaafa Ibrootaa gaafa dhuftan immoo Abrahaamis silumayyuu abdii isaa Kanaan hin turre jedha. Mandara sana mandarattii sana spiritually godha deebisee. Silumayyuu Abrahaamii mandara lafarraa wayii magaalaa lafarratti ijaaramte wayii eeggatu ture. Isa harki Waaqayyoo waaqarratti ijaare ijaaraan isaa Waaqayyoo isa ta'e eeggata ture jedha. Dhugaadha garraamonni lafa dhaalu. Garuu Waaqayyoo appaartaamaa wayii ijaaree hiraafachuu miti obboloota ko. Garraamonni lafa dhaalu. Garuu qabeenyaan warra kan biraa caalanii biyya lafaa irratti hin sooromu jechuu miti. Sooromuu danda'u. Garuu kun kakuu Waaqayyoo isa meejarii miti. Kakuu Waaqayyoo Ameerikaa yookiin immoo safara bareedduu tokko biyya lafaa keessaati iddoo gaarii nuyi jiraachuu barbaannu tokko nu dhaalchisuu miti. Mandara harki namaan ijaarin nuun jedha Ibrooti boqonnaan 11. Isa Waaqayyoo ofii isaatii ijaareen eeggata ture nuun jedha. Isa kana keessa fagaachuu barbaadu. So namoonni akkasii kun warra eebbifamanidha. Waldaa kiristiyaanaa keessatti garraamonni warri namoota hundumaa hafuura tasgabbaa warri qaban abdii Waaqayyoo irraa warra hin fagaannedha. Ijaarsi waldaa kiristiyaanaa kan isaanii galeedha. Waldaan kiristiyaanaa ijaarsa ta'uun ishee kan isaanii galeedha. Ijaarsa ta'uun ishee kan isaanii galeedha.
Namoonni garraamonni namoota ogummaa waaqarraa qaban akka isaan ta'anis sagalee waaqayyoon itti dubbata. Ogummaa waaqarraa hundumaa dura garraamiidha nuun jedha. Wisdemii waaqarraatiin namoota guutaman, wisdemii hafuuraatiin namoota guutamanidha. Waldaa kiristaanaa keessa namoonni akkasii daaqonoota keessatti baay'atanii yeroo tajaajilanii waldaa ijaaramaa wayii argachuu dandeenya. Waldaa ittiin qaawwine wayii argachuu dandeenya. Yaa'oo karaa kan biraatiin waldaa keessatti hundi keenya iyyuu daaqoniidha yookiin immoo servaantiidha. Haa ta'u iyyuu malee ispeesifikaalii ordeendii ta'anii yeroo tajaajilan bu'aa gaarii fiduu namoota danda'anidha waldaa kiristaanaa keessatti. Haa ta'u iyyuu malee namoota muraasa wayiidhaaf garraamummaan kenname isiniin jechuu koos miti. Amalli kun kiristaanota hundumaarraatii argamuu kan qabudha. Garraamummaan wallaalummaa miti. Inni garraamiidha waan tokko hin dubbatu. Isa jennu miti garraamummaan. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko kiristaanota akkamitti hiikanna. Yoo qabeenyi isaa badees nama waan tokko hin dubbanne. Yoo namni isa reebes nama waan tokko hin dubbanne. Gaariidha sagalee waaqayyoo hamaan hin deebisanaadha garuu kiristaanonni qabeenyi isaanii yeroo badu seeraan gaafachuun jastisii isaanii gaafachuun biibilikaaliidha miti. Jastisii keenya gaafachuun macaafa qulqullaawaadha. Namoonni akka malee yeroo nutti darban karaa seeraatiin karaa cubbuu ta'u nuti hin ta'in seera waaqayyoon nuu kenne waan ta'eef karaa biibilikaal ta'eedhaanii jastisii keenya gaafachuun sagalee waaqayyooti. Kanaaf iyyuu garraamummaan nama bakka waan hundumaa ameen jedhee fudhatu jechuus miti. Joon Maakaartir akkas jedha waa'ee garraamummaa yookiin meeknessii gaafa dubbatu. Meekness is a power under control jedha. Garraamummaan humna to'annoo jala jirudha jedha. Gaafa dhuka'u mandara baay'ee balleessuu danda'a. Yeroo tokko nama callumadhee gaafa isin utuma beektanii itti balleessitan utuma inni beeku isinis beektanii itti balleessitan callumadhee isin bira darbu akka wallaalaa wayiitti fudhattu yoo taatan cheekii of godhaa. Maybe he is a meek man. Nama garraamummaadhaan guutame callumadhee gowwummaa keessanii haala ta'uu danda'a. Is a power under control nuun jedha. Humna to'annaa jala jirudha. Kana gooftaarraatii baruu hin dandeenya. Gooftaan የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ሆኖ ሳለ uumamu hundumaa irratti uumaa ta'etu jiru maayitii gaadii ta'etu jiru waan hundumaa gochuu danda'u gad of deebisee nuun jedha macaafa garraamii ta'e nuun jedha. Gaafa guca qabatanii itti dhufan gaafa harkisanii deeman akka hoolaa qalamuuf deemtuutti gaafa harkisanii deeman paawar allahu isaan balleessuu humna danda'u qaba. Biyya lafaat guutummaa kana al tokkitti akka waraqataatti maruu humna danda'u qaba. Waaqayyoodha. Garuu akeeka abbaa isaa raawwachuudhaaf humna to'annoo jala jirudha. Humna garraamummaa isaatiin of kenneedha. Kanaafidha wangeela Yohaannis irratti illee gaafa dubbatu lubbuu koo anumatu maal godha? Ofii kootiin kenna malee eenyuyyuu lubbuu koo duraa fudhachuu hin danda'u jedha. Isaan lubbuu koo waan fudhataniif utuu hin taane anatu kenna. Garraamiidha hoolota kootiif lubbuu koo nan kenna. Yeroo tokko namoota obboleessa keenya waldaa kiristaanaa keessatti obboleessa keenyatti balleessaa jirra yoo ta'e utuu isatti balleessinuu nama callumadhee nurra darbaa jirudha yoo ta'e take care of. Haa ta'u iyyuu malee yeroo tokko immoo waaqayyoo namoota agreesiivii waldaa keessatti nu kaasuu danda'a. Obboleessi keenya guyyaa tokko egzaampilii inni kaasaa ture argitaniitu jedhee yaada. Yeroo darbe kitaaba sovereignty of God irratti kitaaba dubbisne irratti namoota argitan jirtudha yaada. Daaqonii inni wajjiniin tajaajilu yookiin immoo diikanii inni wajjiniin tajaajilu churchiisaa keessa paasterii tokko yeroo hundumaa hojiin hojjetu hundumtuu gaarii ta'ee ittiin argamu. Utuma inni miilla dhiqeefi illee fooltii paasterii sanaa barbaadaa jedha. Yeroo hundumaa
miitingiin gaafa jiraatu yookiin immoo walga'iin gaafa jiraatu hojiin hojjetu yeroo hundumaa paasterii sana aarsee bahudha. Sababii kanaatiif paasteriin maal godha ture jedhaa yeroo hundumaa qophaa'inna kan turedha. Akka inni fooltiin irratti hin argannetti. Obboleessa wajjin tajaajilu kun akka inni fooltiin irratti hin argannetti qophaa'inna kan turedha. Obboleessa kana wajjin yeroo jiraate dheeraa isaa keessa waan hin hubadde yoo jiraate Waaqayyo agreesiivii isaatiin qabatee yookiin immoo akka kana inni agreesiivii natti ta'uu isaatiin anaan naqaraa jiraatu ture jedha. Anaan na sirreessaa ture amala koo jedha. Kanaafiyyuu providensii dhiyeessii Waaqayyo waldaa keessa naa kaa'edha jedhee nan gammada yeroon isaa arguudha. Namoonni akkasii jiraachuu danda'u. Haa ta'u iyyuu malee namoonni waan hundumaa yeroo irra darban yookiin immoo waan hundumaa yeroo isaan miine yeroo nuu dhiisan namoota paaworii qaban kontiroolii keessa namoota jiran akka ta'an yaaduun nurra jiraata. Garraamummaa isaan keessa namoota jiru ta'uu danda'u. Warri waldaa kiristaanaa geggeessan illee sababii kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Garraamotaaf naga qabootaa ta'an. Warri waldaa kiristaanaa keessatti geggeessituu ta'uu barbaadan yookiin immoo hojii waldaa kiristaanaatiif warri of kennan Tiitoo irratti gaafa dubbatu garraamotaaf naga qaboota haa ta'an nuun jedha. Kanaaf iyyuu waan namaa obsaan kan danda'uu fi hafuura gara laafinaatiin kan namaaf yaadudha jechuudha. Waan namaa obsaan kan danda'uu fi hafuura gara laafinaatiin namaaf kan yaadu. Hafuurri kun yookiin immoo garraamummaan jireenya keenya keessa yeroo jiraatu, amalli kun nu keessa yeroo jiraatu, obboleessa dadhabe obboleessa kufe kaasuun nutti hin cimu. Galaatiyaa boqonnaa 6 irratti Phaawulos kan inni nutti dubbatu namni tokko utuu hin beekamin cubbuu kamitti illee yoo kufe isin warri dhaabbannee jira jettan hafuura garraamummaatiin akka isaa dura ittisa deebisaa jedha. Hafuura garraamummaatiin akka isaa dura ittisa deebisaa jedha. Walii keenya gidduutti garraamota ta'uun tasgabbii qabaachuun gara laafinaan namaaf yaaduun waldaa kiristaanaa Waaqayyoo dhaabbata Waaqayyoo biyya lafaa irratti qabu kan ijaarudha jechuudha. Pointiin lammaffaan lakkoofsa 2 irratti Phaawulos dhufee dubbatu obsaa walii wajjin jiraadhaa isa jedhudha. Patience yookiin immoo long suffering obsaan walii wajjin jiraadhaa isa jedhudha. Kanarraatiin fagaatu kanarraatii baay'een fagaatu haa ta'u iyyuu malee namootaaf obsuu iddoo nu itti barannudha. Ingidihi obsi iddoo kanatti Phaawulos dubbachaa jiru safariingii obsuu keenya duwwaatu hin taane walii keenyaaf obsuudha kontekstii isaatiin gaafa laalu. Obsa waldaa kiristaanaa keessatti walii keenyaaf obsuudhaaf qabaachuu qabnudha kan inni nutti dubbachaa jiru. Haa ta'u malee hunda irraatii obsi maal akka ta'e gaafa laallu immoo gidiraa yookiin rakkina keessatti abdiidhaan turuudha obsi. Gidiraa yookiin rakkina keessatti abdiidhaan turuudha. Akka sagalee Waaqayyootti karaa keenya ilaalaa cubbuurraa fagaachuudhaan gidiraa yookiin rakkina keessatti abdiidhaan turuun obsadha. Yeroo hundumaa waa'ee obsaa gaafa dubbannu gidiraan yookiin rakkinni akka jiru sagalee Waaqayyoo nutti hima. Obsuu keenya fuulduraa wanti nuyi obsinu ni jiraata jechuudha. Roomaa irratti Phaawulos gidiraa obsaa akka fidu beektanii jedha. Gidiraan obsaa akka fidu beektanii jechuun obsuu keenya fuuldura gidiraan akka jiru nutti himaa jechuudha. Roomaa keessatti ammas rakkina obsaa nuun jedha. Obsuu keenya fuuldura rakkinni akka jiru nu yaadachiisa. Yeroo nu ari'atan obsaan ni dandeenyaa jedha. Obsuu keenya fuuldura ari'atamuun akka jiru nutti hima. Rakkina baattan keessatti obsaaf amantii isin qabdan jedha warra Tasalonqeetiin. Rakkina baattan keessatti obsaaf amantii isin qabdan nuun jedha. Haa ta'u iyyuu malee kontekstii iddoo kanaatiin Phaawulos yeroo nutti dubbatu jireenya waldaa kiristaanaa keessatti obboleessa tokkoof walii keenyaaf obsuun akka nurra jirudha. Phaawulos amala kana keessatti yookiin immoo obsa akkamii agarsiisa
waa'ee waldaa kiristiyaanaa waaqayyootii fi obsa akkamii agarsiisa Phaawulos nuti nu barreessu yeroo jennu Ximotewos irratti akkas nuun jedha. Kanaafis warri fo'amanii fayyina isa karaa Kiristoos Yesuus dhufu ulfina bara baraa wajjin akka argatanitti isaaniif jedhee waan hundumaa obsaan nan baadha jedha. Eenyuuf jedhee? Isaaniif jedhee. Nama naannoo keessan jiru mi'aal tokko ilaalaa nama sin bukkee taa'ee jiru. Nama naannoo keessan jiru. Waa'ee isaatiif waan obsitanii baachaa jirtan qabdu. Nama sin bukkee jiru argitanii waa'ee isaatiif waan obsitanii baachaa jirtan qabdu. Obboleessa iddoo kana hin jirre yeroo baay'ee walitti dhiyeenya qabdan al tokko yaadadhaa. Waa'ee isaatiif waan obsitanii baachaa jirtan qabdu. Waan baay'ee irratti waliin gallu inni nama akkasiidha ariifatee haasaa. Gaaf tokko waaqayyo ariifatee haasa'uu isaa tasgabbeessuu danda'attanii obsitanii beektu. Dubbii san ilaallanne keessa lixaa jenna miti. Maalitti beektu waaqayyo namicha sana kaaraakterii isaa biildi gochaa jira ta'a. Guyyaa tokko dubbii san ilaallanne keessa lixuu dhiisuu danda'a. Waan baay'ee na dhibu keessaatii gooftaan waldaa kiristiyaanaa isaa ijaaruu keessatti fannoo irratti duwwuusaa duwwaatu hin taane amala barattoota 12 obsuun isaas na dhiba. Warra sirriitti irratti manifesti godhe keessaatii amala 12 yoo xinnaate amala 12 ta'a tokko tokko isaanii irraa fudhanne. Amala 12 obsuun isaa na dhiba. Nama akka Toomaas irra deddeebitanii timaa ooltanillee yoo ittiitan hin galleeffachi keessa jira. Ani karaadha aniif abbaan tokko tu jedhu abbaan agarsiise dheera deebiin gaafata. Lallaba fixanii barsiisa gooftaan fite erga raate booddee dhuma irratti abbaan immoo eenyudha jedha dhufe. Nama akkasiitiifis obsaa ture. Nama akka Pheexroos dubbii afaan keessan keessaa tun bahini ariifatee deebii deddeebisuufis immoo obsaa ture. Nama akka Pheexroos illee egaa ergamaadha nama guddaadha. Nuyi garuu nama akka Pheexroos miti obboleessuma tokkoo fi yoo waldaa gidduu dhufee nu jeeqee obsinaa fi qoomisa. Boodi mallee qadii qabne itti himnaa maala bishee tasgabbaan waldaa keessa gaafa teessu hin jeeqinii walitti qabama waaqeffachuuf dhumne waan ta'eef jennee mallee ittiin beekna. Olii keessaniif maal godhaan jira. Batalay barsiisa gooftaa barachuu keessatti immoo namoonni tokko namooti dafanii of kennanii waan baay'ee dafanii baratan dafanii toora qabatan jiru. Namoonni immoo waggaa 3, 4, 5 isaan fudhatu jiru. Waan har'a Baayibil Istadii irratti haasaa turre waggaa 2 irraa gaaffii godhanii kan isaan gaafatan jiraachuu danda'u. Patience in jedha sagalee waaqayyoo walii keessaniif obsaa. God is building in him if he is a believer. Inni amanaadha yoo ta'e waaqayyoo isa ijaaraa jira karaa nu hin beekne. Phaawulos maal jedhaa? Isaaniif jedhee waan tokko moo waan meeqadha? Waan hundumaan obsaan baadha jedha. Kan Phaawulos illee waan baay'ee of keessaa qaba. Qorontoos irratti gaafa dubbifattan wantoota inni obse achi gadi gaafa inni tarreessu waan baay'ee of keessaa qaba. Waldaa kiristiyaanaatiif dhama'uu, irriba malee buluu, bishaanirra rakkachuu, obboloota dhugaatiin doorsifamuu, warra sobaatiin doorsifamuu, obboloota sobaatiin doorsifamuu, beela, reebicha. Kana duwwaa immoo miti. Akkuma gooftaa immoo utuu inni barsiisu immoo namni fooqii irraa kufus immoo jira. Ammatu nu ta'e naarru obboloota tokko. Isa iyyuu maal jedha sagalee waaqayyoo borii isaa deemuu waan barbaadeef Phaawulos dubbii isaa dheeressee barsiisee. Tarii iddoo sanatti dafee hin deebi'u waan ta'eef inistiraakshanii waldattiin barbaaddu dheeressee kennaa jira ta'a. Akka kana yeroo Phaawulos
Dhamaatii guddaadhaan hojii isaa hojjechaa jiru. Inni immoo rafee fooqii irraa kufa. Abdii isin kutachiisutu isin ta'e. Obsuu walii keessaniif obsaa jira. Kiristoos gammachuu fuula isaa jiru sanaaf jedhee rakkinaaf gidiraa baay'ee akka obse sagalee Waaqayyoo nutti hima. Namoonni Waaqayyoo General of Faith warri ta'an macaafa qulqulluu keessatti warri arginu faana amantii isaanii duukaa warri nuyi buunu kan akka Abiraam fa'aa kan akka Iyyoob fa'aa rakkina baay'ee akka isaan obsan sagalee Waaqayyoo nutti hima. Kanaaf iyyuu tokkummaa hafuuraa keessatti waliif obsuun baay'ee barbaachisaadha. Gooftaa duukaa akkuma isinii kaasee akka Phexros dafee namni amanu jira. Akka Toomaas immoo amma cinaacha gooftaa keessa quba kaa'utti namni dafee namanne jira. Amantiin inni qabu lapheen isaa raafamaa namni ta'e jira. Kana hundumaa keessatti obsuutu isin barbaachisa. Obsuutu nu barbaachisaa jechuudha. Akka nuyi obsinuu fi gaaraantiin keenya maa inni yookiin immoo maal ilaallee obsina? Isa jedhuuf guyyaa tokko Waaqayyoo waldaa isaa guutuu gochuuf jira. Isa jedhuun obsina. Waaqayyoo waldaa isaa guyyaa tokko maal gochuuf jira? Guutuu gochuuf jira. Har'a namoota dhugaa wangeelaarraa badan jennee yaadnu waldoota dhugaa wangeelaarraa goraniiru jennee yaadnu hoolonni muraasni keessa akka jiran ni amanna. Hoolonni muraasni keessa jiru jennee amanna. Waa'ee isaaniitiif garaan keenya nu gadduu danda'a. Akka sagalee Waaqayyootti dhiisanii karaa sagalee Waaqayyoon jennirra gaafa isaan deeman waa'ee isaaniitiif garaan keenya nu gadda. Garuu abdii tokko qabna. Waaqayyoon midhaan isaa walitti sassaabbata jennee amanna. Walitti qabeensa saabbata jennee amanna. Gooftaanis kan inni du'eef kanaaf waan ta'eef ijoollee isaa biyya garaa garaatti faffaca'an tokkummaatti walitti qabuudhaaf du'e jedha sagalee Waaqayyoo. Ijoollee isaa iddoo adda addaatti faffaca'an tokkummaatti walitti qabuuf du'e jedha. Utuu dhufaatiin gooftaan ga'in immoo maaliin jajjabaanna? Tokko abdii dhufaatii gooftaatiin jajjabaanna. Gooftaan waldaa isaa walitti hin qaba. Akkuma Efesoon itti fufnee boqonnaa ishee irratti ilaallu xurii hundumaa dirmamuu hundumaa irraa qulqulleessee guutuu ishee godha jennee amanna. Guyyaa tokko guutuu ishee godha jennee amanna. Abdii kanatti dabalatee immoo maaliin jajjabaannaan jajjabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennaniin jajjabaanna. Roomaa boqonnaa 15 irratti Phaawulosi nuyi obsaaf jajjabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennaniin abdii akka argannutti nuun jedha. Wanti caaffata qulqullaa'oo keessatti caafaman hundinuu nu barsiisuuf caafaman nuun jedha. Waaqayyo inni obsaaf jajjabina namaaf kennu immoo fakkeenya Kiristoos Yesuus duukaa buutanii waliigaltee akka qabaattaniif isin haa dandeessisu jedha. Kanaaf iyyuu waliif obsina jechuudha. Waliif obsuu keenya keessatti garuu dhugaan waa'ee sagalee Waaqayyoo akkuma jirutti jira. Obboleessa tokkoof yeroo obsinu dadhabbii isaa yeroo dandeenyuuf dhugaa sagalee Waaqayyoo barsiisuu jijjiirra jechuu miti. Guyyaa tokko hundumti keenya guutuun taana jennee walii obsina malee. Sagalee Waaqayyoos kan inni nu barsiisu kanaan jechuudha. Pointiin inni sadaffaan Phaawulos asirratti nu kaasu waa'ee maaliiti? Jaalalaan waliif danda'aa nuun jedha. Lakkoofsa 2 irra jira jaalalaan waliif danda'aa nuun jedha. For being one another in love nuun jedha. Jaalalaan waliif danda'aa. Jaalalaan waliif danda'uu duraa dhugaatti wal jaallachuun jiraachuutu irra jiraata. Waldaa kiristaanaa keessatti dhugaatti wal jaallachuutu jiraachuutu irra jiraata. Jaalala dhugaatiin wal jaallachuun nu keessa jiru yoo ta'e jaalalaan waliif danda'uunis nu keessa jiru. Obboleessa keenya
Jaalala dhugaadhaan jaallachuutu nurra jiraata. Obboleettii keenya jaalala dhugaadhaan jaallachuutu nurra jiraata. Bu'aa wayii irraa argachuudhaaf utuu hin taane akka sagalee Waaqayyoo jedhutti dhugaadhaan jaallachuutu nurra jiraata. Jaalala ho'aaf garaa qulqulluu keessaa dhufe qabaachuutu nurra jiraata. Kun walitti hidhamiisanii waldaa kiristaanaa keessatti yookiin qabnuu fi iddoo guddaa qabaa jechuudha. Har'a waldaa lookaalii naannoo keenyatti arginu keessa maaltu jira? Inni tokko olaanaa iddoo teessuma olaanaa irra jiraate warri kaan immoo teessuma gadi bubbu'aarra. Sadarkaan amantoonni waldaa kiristaanaa keessatti waliif kennan. Waldaa keessatti sadarkaa walii kennan. Sadarkaa yeroo isiniin jedhu kennaa Waaqayyoo ittiin namatti kennetti sadarkaa fudhatanii tajaajiluu yookiin hordee hin taane tajaajiluu tun taane akka nu itti obboleessa keenya yookiin obboleettii keenya ishee tokko ilaallu. Waldaa seentiraalaayzeeshinii keessatti baay'ate jira. Walitti qabama namni tokko akka pooppiitti yookiin immoo akka maalitti jenna akka viizhinari maaniitti walitti qabee keessa jiru waldaa Waaqayyoo ishee dhugaadha yookiin immoo xeenaammaadha jechuu hin dandeenyu. Sababii isaa sadarkaan jira waan ta'eef. Haa ta'u iyyuu malee sagalee Waaqayyoo walitti qabannee jaalalaan walitti hidhamnee akka nuyi guddannudha kan inni barbaadu. Efesoon boqonnaa 4:16 kana keessatti hidhattanii dhuma irratti gaafa dubbiftanii dhagni Kiristoos kun kan inni ittiin of cimsu jaalalaan nuun jedhu. Boqonnaa 4:16 dhuma irratti dhagnichi guddataa jaalalaan immoo of cimsa jedha. Jaalalaan kan inni of cimsu nuun jedhu. Jaalalaan walitti hidhamuun waldaa kiristaanaa keessa yeroo jiraatu maaltu ta'a jennaan baay'inni cubbuu deebi'ee kan argamne godha ni jalqaba. Baay'inni cubbuu deebi'ee kan argamne godha. Phexros dhumni waan hundumaa dhiyaateera egaa warra of qaban kadhata godhachuufis warra eeggatan ta'a. Baay'inni cubbuu akka deebi'ee hin argamne kan godhu jaalala waan ta'eef hundumaa dura immoo jaalala waa waliif qabaadhaa jira. Baay'inni cubbuu deebi'ee akka hin argamne kan godhu maal obboleessa keenya tokko hin jaallanne yoo ta'e dhoksaatti cubbuun nutti himatee finnee paablikiin godhu. Yeroon isinitti immoo cubbuun tokko paablikiitti ba'ee dheekkamamuusaa bibilikaalee miti isiniin jechuu koo miti. Haa ta'u iyyuu malee waan obboleessi tokko cubbuun yookiin kufaatii obboleessi tokko nutti himate hunduma isaa addabaabaatti finna jechuu miti. Maaliif nutti himate? Akka nuyi kadhannuufiif, akka nuyi jajjabeessinuuf, akka nuyi sagalee Waaqayyootti dubbannuuf. Jaalalli waan hundumaa walitti nuu hidhee nuu qabaa jechuudha. Hidhaa waan hundumaatis nuun jedhaa sagalee Waaqayyoo. Gad of deebisuun jira, jenneerraa garraamummaan jira, jenneerraa obsaa waliif danda'uun jira, jenneerraa kana hundumaa akkasiin faanshin gootan kan godhu jaalalli isin keessa yoo jiraateedhaa jira. Namni tokko kan gad of deebisu yookiin immoo kan garraamummaa agarsiisu jaalalli iddaaf hundee yoo isa keessatti qabaateedha. Lakkoofsuma 3 irratti illee kan inni ittiin cufu hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuuraa of hirkattee eeggachuudhaaf dhamaa kan jedhu jaalalli gidduu keenya yoo hin jiraanne nagaan gidduu keenya jiraachuu hin danda'u jechuudha. Jaalalli keenya hidhaa nagaa nuuf fidaa jechuudha nuu burqisiisa. Kana yoo hin taane hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuuraa of hirkattee eeggachuun hin dandeenyu jechuudha. Haa ta'u malee waa'ee jaalalaa waldaa kiristaanaa keessatti gaafa dubbannu pooyintii nuyi miisii goonu guddaan tokko maal? Akkasumatti jaalala duuchaa. Jaalala duuchaa jechuun maal jechuudha? Jaalala ija hin qabne wayii jechuudha. Jechuun obboleessi keenya tokko dogoggoraa jira yoo ta'e jaalala keenya isa jalqabaa kan nuyi ittiin mul'ifnu dogoggora isaa itti himuudhaan karaatti akka inni deebi'u itti himuudhaan malee bakka nan jaalladha waan ta'eef ittiin dubbadhu jechuudha miti. Waa'ee kanaa yeroo dubbatu sagalee Waaqayyoo dhugaadhaan jaalala deeggaramee jedhe nutti hima.
jaalala dhugaadhaan deeggarame. Jaalala dhugaadhaan deeggarame. Salamaffaa Yohaannis boqonnaa tokko irratti ana samaan guddicha biraa haa ga'u gara haadha warraa ishee fo'atamtee fi gara ijoollee ishee warra maaliin jaalladhu? Warra maaliin jaalladhu? Dhugaadhaan jaalladhu. Jaalalli nuyi waldaa kiristaanaa keessatti qabnu beeziin isaa dhugaa qabaachuu qaba. Dhugaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Obboleessa dogoggora keessa jiru tokko dhugaarra obboleessa dhaabbatee hin jirre tokko irra keessaan affekshinii itti agarsiisuun hiika tokko iyyuu qabu. Pointiin irratti dogoggore rakkina isaatti himnu yoo ta'e irra keessaan bilbila bilbilee fi sin jaalladha jabaadhu gooftaatti jennee darbuun keenya hiika tokko iyyuu qabu. Ati ikkoo nama gaariidha jaallatamaa koo jennee darbuun hiika tokko iyyuu qabu. Waa'ee kana irra deebi'ee dubbadheera natti fakkaata. Amma feesbuukii miidiyaa hawaasaati gaa hundi keessan iyyuu argitu. Yaa'u baay'een keenyas miidiyaa kana irratti hin argina waan ta'eef obboleessi tokko yoo inni peejii isaa irratti barumsuma sobaa macaafa qulqulluutti ala ba'e dheeresiima yoo inni barreesse maal jennee dabarra qoodatti dubban. Qaxalee koo jaallatamaa koo jennee dabarra. Garuu sagalee waaqayyoo akkasuma hin jiraa? Bakka an dogoggorte ittiin jennee darbuun nurra jiraata. Namni dogoggorte jedhee barreessuuf illee yoo jiraate nama of tuulummaadhaan guutame nutti fakkaata. Yookiin immoo nama of agarsiisuu barbaade nutti fakkaata. Yohaannis garuu ergaa isaa gaafa nutti dubbatu keessumaa ergaa Yohaannisiin yeroo dubbistanii waa'ee karaa gooftaa irratti yookiin immoo kiristooloojii irratti barsiisa sobaa namoonni barsiisan yeroo sana waan baay'ataniif ergaa isaa keessatti irra deddeebi'ee dhugaaf jaalala wal duukaa kaasa. Addumaan iyyuu mana amantootaa deemanii buluudhaanii barsiisa kan barsiisan baay'atanii turan. Ergamootuma waaqayyoo of fakkeessuudhaanii mana amantootaa deemanii buluudhaan barsiisa sobaa barsiisaa turan. Keessumaa Gnosticismiin wanti bakkeetti argamee qaqqabatamu xuraadha. Wanti hin argamne garuu qulqulluudha jedhanii namoonni barsiisanii yeroo kana baay'atan. Yeroo kana Geetphaa Yohaannis kan inni waldaa kiristiyaanaa akeekkatu warran dhugaadhaan jaalladhu jedhee dubbata. Dhugaa fidanii hin dhufne taanaan miila dhiqxanii raffisuun keessan nyaachistanii gadhiisuun keessan jaalala miti jechuudha. Dhugaa baatanii hin jiran taanaan. Ana samaan guddicha biraa haa ga'u gara haadha warraa ishee fo'atamtee fi gara ijoollee ishee warra maaliin jaalladhu? Dhugaadhaan jaalladhu. Akkas jedhatti hufee ana kophaa miti jedha. Warri dhugaa hubatan hundinuu isin hin jaallatu maleedha. Warri maal godhan hundinuu? Warri dhugaa hubatan hundinuu. Warri dhugaa hubatan hundinuu isin hin jaallatu malee jedha. I think sa'aatiin koo deemeera fakkaata. Pointii kana lakkoofsa 3 irra jiru qofa kaasnee asirratti xumurra waan irra qabnu. Lakkoofsa 3 irratti akkas nuun jedha. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf maal godhaa? Dhamaa. Dhamaa. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhamaa. Endeavoring to keep the unity of the spirit in the bondage of peace. Waldaa kiristiyaanaa keessa tokkummaa hafuuraatu jira. Unity of spirit jira. Sababiin isaa iddootti waldaan kiristiyaanaa isheen dhugaan isheen ijaan hin argamne isheen dhugaan universal churchiin iddoo isheen itti walitti argamtuudha waan ta'eef. Unity of spirit jira. Namoota hafuura tokkorraa dhugantu jira. Namoota cuuphaa tokko cuuphaman akkuma boodatti fufne ilaallu. Namoota hafuura tokko fudhatan. Namoota gooftaa tokko qaban. Namoota amantii tokko qaban. Waaqayyoof abbaan waan hundumaa abbaa isaanii waaqayyo ta'e. Qabu waan ta'eef unity of spiriitiitu waldaa kiristaanaa keessa jira. Unity of spiriitii kana eeguudhaaf maal godhaa nuun jedha sagalee waaqayyoo? Dhamaa nuun jedha. Dhamaa. Akkamitti dhamaana unity of spiriitii eeguudhaaf? Inni jalqabaa waldaa kiristiyaanaa keessatti barsiisa waldaan kiristiyaanaa qabdu barsiisa sagalee waaqayyoo waliif qooduudha.
sagalee waaqayyoo waliif qooduudha. Barsiisa dhugaa waliif qooduudha. Kana booda waan hundumaa akka sagalee waaqayyootti ilaaluudha. Unity of spirit fiduudhaa fi kudhaniin ol qoqqoonnee kennaa hin beekne olii fiduu unity of spirit fidu. Amma iddoo baay'eetti maaliin dhamaadha unity of spirit fiduudhaaf. Just warri kun yoo kwaarii taane ani destaadhaa fi kennaan beekamne bitee fiduuf. Kennaa wanta kana tuffachuu koo miti bargiti garuu unity of spiritiin fidu. Waan nuyi kana goonuuf tokkummaa hafuuraa fiduudhaaf yoo ta'e yeroo ta'e tokko turree walitti bu'uun keenya nafu. Unity of spiritiin akkamitti kennaa wayii bitee fidee isinii kennuudhaan tokkummaa hafuuraan fidu. Sababii isaa waan hin gochaa jiru fiizikaaliidha. Waan fooniiti waan ta'eef waan hafuuraa miti. Unity of spirit fiduudhaaf tokkummaa hafuuraa akka manni nuun jedhu hafuura irratti hojjechuudha. Waa'ee waan hafuuraa irratti hojjechuudha. Tokkummaa hafuuraa jalqaba kan fidu. Waa'ee waan hafuuraa irratti. Wal iyyaafachuun keenya, wal dubbisuun keenya akkuma ta'etti jiru waa'ee waan hafuuraa irratti hojjechuun sadarkaa jalqabaa irra jirudha jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo sagalee waaqayyoo maal nuun jedhaa? Waaqayyo waldaasaa tokkoon godha jettanii duwwaan dhiisinaa maal godhaa? Dhamaa. Dhamaa hin jiraa wangeelli? Dhamaa. Ameen. Dhamaa kadhannaadhaan dhamaa. Obboleessa iyyaafachuudhaan dhamaa. Jaalala itti agarsiisuudhaan dhamaa. Gad of deebisuudhaan dhamaa. Waaqayyo hafuuratti hin dhamaa nuuf haa kennu. Yetti gaati manfas. Hafuura dhamaanee ittiin obboleessa keenya gargaaru waaqayyo nuuf haa kennu.